wanta akkasiin jirtu. Inni ndombe is I don't care no mana tifaka ana tu be no anti kuni misha mit community le ko kamna bilbil be enu community enu bilbil te joni ka enu bilbil te community girma bilbil le girma ni khas Girma has nothing to do with this. Hey come nagami خيارتا كمي news you either lageti said there is a fake news distributed around. يروم أن لايفي بونا منبل بلوجر يروند ما علمني اوكي اكم جرت المان رومونا هاجرتو فيا كيسني اما كدو في اوديفندو يتدو في اوديفندو كان disprove gochuu dhaafi odeeffannoo hin taane ni namni maqaa wal balleessuun hin barbaachisu odeeffannoo lama of course unfortunately lama tokkoffaan dhimma Egypt wal qabatee South Africa irraa kan dubbanne nuti South Africa irraa namoonni lama diplomat passport kennamanii probably kaleessa Egypt seenuu danda'u har'a seenuu danda'u ta'e jedhanii delay gochuu illee danda'ama karaa irratti because dursinee waan afoo buuneefi kanaaf jarootan sunniin xiyyeeffannaan isaanii Muhammad Kadir Tagodi akka ta'e clearly Oromoon hubachuu danda'u qaba inni kun ammoo wamaa hin fidanii yes wamaa hin fidanii dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate garuu ammoo Oromoo wanti beekuu qabdu odeeffannoon kun it's a very serious namni diplomat passportii kennameefi yakka nama dalagu biyya namaa keessatti dalaguudhaan cabsanii seenuuni tokkoffaa mootummaan kun wanti inni barate Abiy Ahmed yeroo ammaan tana waraana Eertiraatiin Itoophiyaa tiksaa jira akkasuma biyya Egypt keessallee seenanii yakkoota akkasii hojjechuudhaaf wanti deemaa jiru inni lammaffaa mucaan tokko lolaa ture an inni lolee fi miti garuu haqa jirtu dubbachuun dirqama kenna mucaa obboleessa president Mamme mucaa jedhamu mucaa yeroo dabreellee dhukkubsataa ture jedhanii gargaarsi garagaraa gaafatamaa fi ture sana irratti inni waan fedheellee jedhu namoonni poostii hin taane maqaa isaa irratti akkasii isarraa fagaadhaa jedhanii poostii godhan am sure namoonni sun biltsiginnaadha dhugaa walii himuuf ootaati namoonni suni maddi ka'umsa waan sanii namni jalqaba waan san share godhe I think Oromoo qulqulluunatti hin fakkaatu kanas akkas hubadhaa kuni madda waan madda hin qabneen hin deeminaani madda waan hin qabneen hin deeminaa sadaffaan Facebookii shamarran dhaloota qubee jedhu irratti suuraa namaattu bahee jira amma abbichi sun qaamaan na bira jira namni kun wanti jedhameetiin bahee nama Egypt keessatti yakka irratti raawwachuudhaaf jecha asii ka'ee Egypt seenee jedhanii namni sun garuuyyuu mee maaskii ofirraa kaasi namni sun garuuyyuu ana afoo jira desiisa nama kana mee maqaan keenya Yohannis Tufaa jedhama Yohannis Tufaa waan amma maqaa kan keetiin suuraa kan kee fudhaniitiin poosti godhan kana akkamitti agartee eenyutu siif hime maali wanta achirra ergaan dabre sun hiriyoota baay'ee qabaa hiriyoonni kunniin dhufaniitiin waan akkanaatiin maxxanfameera maqaan kan kee pikcheeri kan kee jedhanii natti himanii yoo galee feesbuukii kiyya jala laalu dhugumaan waan akkasiin tokkoffaa anin nama siyaasaati miti lammaffaa nama dhibamaa tokko waan akkana nama dalaguu miti ani nama akkas waan deeggaruullee miti waan siyaasaa keessaa iyyuu hin jiru garuu naannoo wanti Oromoo garuu wanti Oromummaan dhagama Oromummaa irratti qoosaan hin jiru ani sanirra mormuu hin danda'a garuu waan biraa waan akkanuma lafa ka'aniiti namoota akkana of eeggachuu qabdan ana qofa buduun taane Oromoon biraayyuu waan hin taane soba Facebookii soba banaatiin maqaa nama balleessuun hin jira okay itti fufu waan akkanaati jira of eeggannoo godhuu qabdanii Oromoon biraallee wanti akkanaa kun ammoo society waan nababsiisuu fi I'm sorry garuu emotional ta'eetiin hasaara don't be emotional maaliif as jirta wanta ati yakki raawwataa jirtu hin jiru dikkoo haga dhufeetiin community dubbachuun kiyya ammoo community naa beeku community report godhachuun kiyya ammoo sirriidha kanaaf dikkoo waa bayyanadheera I don't care namni abbaan barbaade waan barbaade haasaa jiru garuu waan narra hin jirre tokko haasan illee dhugumaanatti fakkaata nama siyaasaati miti I'm not kanaafuu warri Facebookii shamarran dhaloota qubee irratti jedhu irratti anan malaalee ture waan sana nama 300 ol gara 400 jala gahutti share godhee jira odeeffannoon kun odeeffannoo dharaa namoonni waan hin taane namarra oofan waan ta'eef yeroo ammaan tana ilmaan Oromoo wanti hubachuu qabdan
nuti kan jedhaa jirru even nama mootummaa kana hin deeggarree miti kan deeggaraa jiru kan miseensa isaaniitu ta'ee isaa wajjin hojjetaa jiru gara ummata Oromootti asaa deebi'uuf malee nama magaalaa lakkuu keessa taa'uun osoo as jiru osoo wajjin hirmaataatiin jiru biyya galeetiin biyya namaa deemee jira jedhamee odeeffannoon afuufamu kuni hojii biltsiginnaati malee abbaan biraa kana namarratti raawwatu namni haqa qabu dharaan hin deemu namni haqa qabu dhugaayyuu yoo qabate ni mo'ata kanaaf ati dhugaa kana dhuftee iddoo kana nu himuu keetiifi hedduu galatoomii gara biraatiin wanti ati jettu yookiin hawaasaaf illee dabaltoo jiraate tokkoffaa an akka nam tokkootti namni tokko ragaa qabatamaa hanga hin qabnetti waan nama irratti post gootan dhaaba it doesn't make any sense ragaan qabatamaa jiraachuu qaba namni tokko akka isin kijibdan akka waan isin post gootan dhara fakkeessuudhaaf jecha odeeffannoo isitti ergan fakkeenya isin hima lammaa magarsaa Minnesota seene jedhamee yeroo 3-4 post godhame yeroo 3-4 himame hundi isaaniitu kijiba lammaa magarsaa hojii gadhiise jedhanii irra deddeebi'amee ummata kana wal dhabee yeroo garagaraatti himame hundi isaaniitu kijiba sababiin kijiba itti ta'eef wantoonni akkana okay fake account warri jettan probably shamarran dhaloota qubeetiin qubee Facebook sanaan fake accounting create ta'ee jirullee jiraannaan this is done deliberately wantoota garagaraa kijiba fakkeessuudhaa fi waan kaleessa dubbanne san irraa ka'anii wanta kana maxxansaa jiranii ammas irra deebi'een jedha namoonni lama South Africa irraa hubadhaa kana sirriitti namoonni lama South Africa irraa guyyaa kaleessa paaspoortii dippiloomatii qabatanii dheengadda achii ka'an jechuudha South Africa irraa Egyptitti ergaman akkuma jirutti ta'ee hojiin isaaniif kenname akkuma jirutti ta'ee inni biraa kanaan ammas obboleessa President Mambe irratti obboleessa President Mambe irratti ergaanii tekstiin anillee namarraan argee wanti isa irratti godhame suni completely it is a fake waan hin fakkaanne waan Oromoon tokkollee yaadeetiin hin beekne nama maqaa balleessuudhaaf wanti godhamu sun dhaabbachuu qaba Oromoon haqa qabna haqa qofaan deemna dhugaa qofaan deemna inni biraa obboleessa kiyya Yohaannis irratti illee amma na bira jiru kanatti bara reetii Minneapolis irraa achi galeedhaan kunooti inni walgahii kenna keessa jira as nu bira jira odeeffannoo akkanaa kanniin warri osoo please odeeffannoo kana osoo hin qulqulleeffatin post hin godhina kanaaf kijiba keessan dhaaba warri oduu kijibaa post gootan dhugaa qofa post godha akkasii Yohaannis hedduu galatoomii odeeffannoo kana dhuftee nu himu keetii fi galatooma I appreciate you with my family yeah, okay. So galatooma ori community yalle guna beekun kiya ifa bayera jechuudha ammaan boodaan wanti shakkullee wanti garaan barbara illee hin jiru jechuudha galatoo pure annata wama qaban ayya ana beekun community kiya ana beekun iyyacho kuno ana bira kanaaf anarra dhaabachuutu jira wanti kuni lakki eessarratti maxxanee kan jettan isa kana kunooti asirratti maxxanfamee jira suuraa isaatiin kamaxxane this is completely false information or fake news akkasi beekadha kanaaf diinaaf bakka hin qabnu inni bira ammallee taanaan gorsi an ilmaan Oromootiif gorsi an ilmaan Oromootiif qabu Oromoonni mootummaa deeggaruun yeroo ta'e keessatti namni hundinuu hedduun nama probably percentii 90 ol kan ta'u mootummaa Abiyyiitiif akkuma inni dhufeen deeggarsa kenneera kuni gaafii hoytuun qabu kuni wantummaan namni wal gaafachiisullee hin jiru yeroo ammaatti garuu yakki inni Oromoo irratti raawwataa jiru yakki ilmaan Oromoo irratti namni kun hojjetaa jiru mootummaan kun hojjetaatiin jiru yakka dharaa fi oduulee hin taane waan ta'aniif namoonni hangadhaa nama kana deeggaraatiin turtan ammallee fake newsii fuutaniitiin post gootan kunniin dhaaba it is better to stop fake news fake news daqiiqaa 5 naman geessu bar post gochuudhaaf namni kun eessa jira jette yeroo san baasuu dandeetta because teknooloojiin tolee jira akka turiitii miti kanaaf mootummaan Oromoon kan irratti xiyyeeffannu diinni keenya tokkoof tokko biltsiginnaadhaa fi wanti kuni wanti isin beekuu qabdan dubbiin kun jechuudha diinni keenya ka Oromoo miidhaa jiru ka Oromoo irratti ofii yakka hojjetee Oromoota maqaa balleessaa jiru biltsiginnaadhaa fi mootummaa Abiy Ahmedii jechuudha kana lamaan qofa kanaan ala mootu nama maqaa balleessu waan hin jirre nama rakaa'u irratti abadan irratti hin dalaynu amma mucaan obboleessi President Mambe suni gadi bahee waan an dhiyeessa sana kijiba jedhee haasaa ture he doesn't know what it is waan deemaa jiru quban qabu inni waan deemaa jiru quban qabu garuu waan maqaa isarratti barreeffame suni ammas namoonni isa sodaachisuudhaaf mucaa sanaan akkas jettanii no isa wajjin hin dhaabatin awuri jettan suni you better step back
You better step back. Mucaan sun wanti inni Oromoo godhe jedhamu tokko hin jiru. Wanti inni Oromoo godhe jedhamu obboleessi President Maammeedha Oromoo inni namni kun kana godhee jira waan akkasii godhuu jira wanti jedhamu there is no evidence. Yoo jiraate warra Ijiptiitu bira jira san. Nuti waan alarraa seenu informationii dabarsuu fi malee Egypt keessatti waan achi jiran jarruu quba wal qabu jaratu daran wal beeka. Dheengadda mucaa kanaaf warroonni gargaarsa gaafataatiin turan yookaan bira dhaabbadhaa warri jedhaa jiran asliifaa turan. Asliifaa turan. Kanaaf amma mootu namoota waliin dhahuudhaaf jecha wantoota akkasii warri hojjettan isaafillee waan hin taane warri barreessitan dhaabbadha isin hin baasu kanuma jechuu fi kana kan deebi'ee fi breaking news inni biraa qeerroon Oromoodha please as much as possible warroota miseensa biltsiginnaa ta'an don't go close to them anga jarrinu wal akkaan isii amma deebi'aa jiranii warri nuti maqaa hin beekne hundi as dhufanii maqaan kiyya achi jira jedhaa jiranii kanarraa kan kaane amma nuti maqaayyuu barbaadaa jira eenyu biltsiginnaa duraan hin barbaanne amma namni kammaan nuti maqaan isaanii namni hin kaasin akkasii maqaan kiyya isin bira dhufee jira jedhee warri himatu jira to be honest ammas warroonni hangadhaa biltsiginnaa deeggaraa jirtan come back to your home of Oromo gara mana keetiitti deebi'aa mana keessanitti deebi'aa Oromootti as deebi'aa Oromoo keessatti as deebi'aati Oromoo wajjin qabsaawaan ammas hardhas borus yaamicha obbolummaa isinii goona malee Oromoon Oromoo wajjin diina hin qabu Oromoon Oromoodhaaf diinaa miti Oromoon Oromoo basaasuu danda'a garuu yoo iccitii Oromoo fuudheetiin diinaaf kan kennu yoo taate suni nuuf diina ammoo fake news wal irratti hojjettan kana dhaaba abadan kuni Oromoo hin baasu waan Minnesota keessatti raawwatamu nama hamaa fi gaarii Minnesota warra Minnesotaatiif dhiisa shamarran dhaloota qubee Facebookiin kun Minnesotaadhaa miti it's somewhere else so dhimma san achuman nuuf dhiisa kanadha galatooma fayyaadhaa information kana sirreessuudhaa fi ammaaf ammoo bakki jirru waldaa hawaasa Oromoo bira jirra walgahii qabna sa'aatii 5 booda irraa eegalee jechuudha hawaasni guutuun qeerroof qarreen manguddoon hundi keessan osoo hin hafne gama kana koottaa naaf jiraadha galatooma